Egaa kabajamtoota hordoftoota galamsuud namoota dhedheeroo bakka isaan jiranii baasee irratti hojjechaa jira. Akkasumas akka isaaniif beekan akka isaan qaalii ta'an baasee addunyaatti mul'isaa jira. Arraan tana dheeraa magaalaa Saxxany argannee jirra. Mee isaa wajjin turtii gunaa isinis nu faana turaa isin jenna. Duraan dursee maqaan keenya Mahmud, Mahmud eenyu? Mahmud Muhammad Adam, Mahmud Muhammad Adam. Eessa iddoon jireenya keetii? Araddaa Odaa Annanii lakkoofsa 34 Ah, ganda Urrubee olii jedhama. ah. Achi. Okay, mee seenaa jireenya keetirraa waan xiqqoo takka mee daawwattoota keenyaaf ibsime. Seeraan jireenya keetii akkam akka ture dur namummaa kana wal qabatee waan sirra gahaa turee fi jijjiirama amma jiru akkam akka jiru mee daawwattoota keenyaaf ibsime. Jijjiiramni gaafa duraa jiru gaafa ijoolleedha. Gabaabina kiyya kana na laalanii maggaa ijoollee natti seenuu diduudhaan. Ati gabareedha. Gabareedhe. Ah, Amma namni kiyya na jajjabeessuudhaan hangan nama hambaa dhiisee nama keeyyatti maggaajoo seenuudhaan. Booda waan sanirraa ka'een obboleessa kiyyaa jira kanarraan dhalate. Isuma san ufitti qabuudhaan ilaa har'aan tanaa naaf inni yoo jaartii takkittii taate malee waan takka illee addaan baanee hin beeynu irra caalatti haalan isaan na jajjabeessaa. Baanan fuudhuu hin dandeenye illee isaan narraa fuudha. Waanin ana harka ollaadhu hin dhaqqabne illee haraashillee hin gizee feenee qonnu haraashin isaa qotaan nan akaafa. An irfiin haraashidhaa waan narra dheertuu taate. jaartii jette. Jaartii fuutee jirta? Fuudhatiin jiree Okay, ilmaan hoo qabda? nan qabee Hagam takka? ilmaan 7 qaba. Ilmaan torba qabda. Eh, Ilmaan torba guutuu torban kun akkuma keetti dheeroodha gabaaboodha. 3 na fakkaatti. Ilmaan sadii si fakkaatan. Eh, Ah, 4 fakkaatti dhiira tokkoo fi dibri 3. okay, dhiira tokko dibri sadii dheeroo jecha. Eh, Haadhatti baanaatti dheertudha. eh, Sadii immoo akka keetti gabaaboodha. eh. Okay. Mee yeroo jaartiin tana fuutu yookaan yeroo dardarummaa san dabarsitee fuudha si feesisu wanni sirra ga'e namoota irraa waasin jechuu ta'a dhalaas diduu ta'a wanni sirra ga'e maaltu jedhamu mudannoo qabdaamee daawwattoota keenyaaf ibsi. Ni jiranii Hayyee. ni jirti sun dhalaa taniin kadhadhee gabaabina kiyya kanaaf bakka hedduudhaan na didanii akka hatta hanga nama kiyyarra illee natti kadhatanii sanillee na didanii rabbiin jabaadha ammoo booda deebi'atuma ambumaan fuudhee ta'ollaa kiyyaa ishin fuudhee maqaan ishillee caaliidha. Caalii maxaamadee jamti. Rabbi wajjin nu haa jiraachisu. Okay, maashaallah rabbi hojjetinaa jiraachuun jaa. Ah, Gaafa dardaraa osoo hin fuudhiin dura namoonni tokko tokko manaa bahuudhaaf xiinsammuun isaanii miidhamee waan jiruuf nama hawaasatti makamuu bobba'anii akka namatti jiraachuudhaaf ni sodaatanii mana keessatti namni maal naan jaa jedhanii ammas namni gizee gabbee ilaalitti qoflaa san malees waa jedhanii kana wanni sirra ga'ee manatti si hambisi ni jira. wanni nan bisallee hin jirtu hoggan gabba'e gaafa ijoolleedha namni natti ni qoflaa hoggaa namatti qofle galeetiin himadhaa hoggaa sanaa dhabe abbaan kiyya arrabsii naan jen ofirraa ammas abbaa feete caaltaa naan jen ammas abbaan kiyya caasoo na barsiise. Caasoo jechuun mee maali? Caasoo Caasoon maali? caasoon hordii jedhanii takka aadaa oromoodhatti caasoo harkaan hoggaa wal qabatan luqatanaa wal qumudan akka misaali amma maarshaal jan kanatti. Mee wal qabnoo nafiti? Wal qabnoo? Hot. Caasoon sun mee daawwattoota keenyas cimaa agarsiisna waan ta'eef akkam caasoon? akkana laa. Lamatti darbitee jira. Caasoon isa sana jechuudha. Kana si barsiisa abbaan kee? Kana na barsiisa ani gaddii kiyya yoo namtichi na injifate malee yoo namticha injifadhe tolaananiif bakka waa takka illee ammallee akaafaa fedhanis hiriyaati jirran akaafaa dungurrillee hiriyaati jirran dunguraa wama takkaafu hiriyaati ijjaaf gabbiin qabu. Waa hunda waan namni godhuu danda'u akkuma Nan nam godha. tokkotti ni goote jecha. Nan godha. Mee ammaan tana namoota sila hamilee hotatanii namoota akka keessanii manatti hafanii dalagachuu hin dandeenye namatti keessa bobba'uu hin dandeenye hedduu jira. Isaan saniif maal dhaamta? Ati mee wanni ati addatti horatte jabina keetiin jecha jabina keetiin wanni ati horattee Irra- qabdu maali mee?
si garsiisu. Sammuu nagaa qabaannaan Sammuu dalaguu nagaa ni qabaannaan. dandeessa jechuudha. Yeah. Amma ati mee addatti wanni ati niin qabaa akka nam tokkotti qabeenya horadheetiin qabaa jettu maali mee daawwattoota keenyaaf ibsi akka muuxannoo taatuuf. Qabeenyi duraa fayyaadha. Lammaffaan ammas kaayoo sammuu tanteetitti fageessitee yaaduudhaan. Ati rabbiin kan keetii wal quba qabannaan bakka irra nan gajetti irra ni geessaa. Ilmaan kiyyallee akkasumatti amma ilmaan abbaa feetaniiti ol taatanii raadiyoon illee gizeen dhaggeeffadhu akka kun hojjara raadiyoona keessa haasa'u kana taatanii jeetiin jajjabeessa abbaa feetan caaltan jee ijoolleeti jira saniin ilmaan kiyya jajjabeessaa jira. Mee sanitti deebina. Fakkeenyaaf qabeenyaan gizeen siin jiru mana qabaachuutaa iddoo qabaachuutaa wanti silaati ittiin jiraattu maatiin kee ittiin jiraachistu haati dhuunfaa keetiin qabeettu maal akka ta'e daawwattoota keenya akka ibsituuf maaliif namoota akka keetii kan silaa jiran hamilee cabanii dalagachuu oolanii manatti hafanii eenyumaa gatii filaalan kanaaf akka muuxannoo ta'uuf hin barbaade beekte ibsiif. Anamma akka ganda keenyaa sanitti mooraalii tiyyatana qaama naa gabaabbadhu malee hujiidhan hiriyaa tiyya ol akka hiriyaan tiyya silaa taatu san irraa ol ta'uudhaaf fakkeenya illee hiriyaa tiyyaaf ta'uudhaan fuudhallee xiqqoo jarjareen fuune hiriyaa tiyya duubattee feetiin fuudhee manas jaaradheetiin qorqoorroo jimallee odoo konfoleessatu dhaabbadheetiin kataaraa 20 haraashin jimaa saniin biteen fuudhen haraa maallaqa jimaa saniitiin manas jaaradhe hangas takkatti mee karaa biraatiin karaa bu'aartiitiin hedduu nama kolchiista yaani hawaasa keessatti shaggooyyis taphachaa turte yaan shaggooyyee keessatti wanni si mudate maaltu jira mee waan si mudate daawwattoota keenyaaf ibsi. Shaggooyyee keessatti wanni na mudate shaggooyyee kana gadheedha. Nan fedhe dubriin illee na jaalata anillee dubra nan jaalata saniif wanni xiqqoo gartee narra ga'e yeroo gartee shaggooyyee sana gabbuune akka ammaan tanaa kanatti daansii waan hin taphanneef dhalaa kan harkaawwan qabataniif dhalaa waan na ol jiruuf yeroo san keessatti xiqqoo gadditi natti dhagamte ammallee gaa achi keessatti illee gadditi natti dhagamtu yoon carraaqqadhe sirba wanni sirbaniif kajeelluma fudhatiifi maatiyooti tahiriyaa tiyya olii nam fuudhaa jeetuman bakka hojjumati jetti cimse. Mee shaggooyyee keessa shaggooyyee dur taphachaa turte keessa afaanii fi sochiidhaan daawwattoota keenya agarsiisimee nu sirbii fi afaan jecha nu agarsiisimee takkitti lafaa keeti. Shaggooyyee. Kanas qabadhu afaan jechaa afaan jechaati. Nalaamalle egaa wayi firmaa roomaa agalle egaa na wayi. Nalaamalle egaa wayi meetaa menni daale egaa na wayi. Nalaamalle egaa wayi keenyaa naasi miti egaa wayi laaltuulle na agartu egaa na wayi. Wayi nalaamalle egaa wayi laaltuulle na agartu egaa na wayi. Buntu jala aga wasila silli kimsa aga wailape nanda abartu uga na wai daawwattoota keenya kabajee immoo akka itti bohaartan abdiin qabaa. Shaggooyyee aadaa ishii orjinaala sanii kan nu dhiyeesse Mahamudii. Shaggooyyee hedduu taphachaa turte jechuudha haala kanaan laga buutee hedduu taphachaa turte jechuudha gizeen yaadu. Daansii ammayyaatti hoo akkamii daansii ammayyaa ni dandeessaa? Daansii muuziqaan itti banamnaan ni taphanna. Muuziqaa taphachuu ni dandeessaa? Ni danda'a. Okay. Namoota dhedheeroo akka keetii eenyu fakkeenya godhatta eenyu beektame? Namoota dhedheeroo keetii keessaa eenyu fakkeenya godhatta eenyu beekta? Namoota dhedheeroo akka kiyyaa dheeraa magaalaa Galamsoo fa'a. Dheeraa magaalaa Galamsoo. Ammaaf gaa. Takkaa wal gartanii beektanii qaamaan? Qaaman. Isa kana duraan oduudhaan dhaga'ee haadha tiyyaatu haadha isaatiin saahiba gaa magaalaa dhufte. Haati isaa soogiddaa fi barbaree fa'aa waan gurgurtu. Haati tiyya muuzas nan kennaafii jette. Mucaa tokkoon argee jette kasuma fakkaatu.
gaafa san gaa inni xiqqaadha akkasitti gaa saniin arra rabbiin isallee qaama wal bira geenya irraa wal bira ga'uun keenya dhumaan tana saniin akkasitti anillee jaaminni isin biraa naga'uudhaan arra isin bira dhufuu ta'e. Okay. Mee ilmaan kan kee Amileen durus irra gahaa turte kamanatti sila sitti dhaga'amaa mana keessatti hafaa turte yeroo inni si waasiin sitti dhaga'amaa ture kana wal qabatee ilmaan kan kee dhedheeroo akka keetiitiif wanni ati dhaamtu ammaan tana wanni irra gahaa jirus ni jira wanni ati dhaamtu hoo maalimi? Wanni ani isaanii dhaamu. Wanni irra gahaa jirus nu ibsiti namoonni akka isaan arrabsee jiraate kana. Namni ni arrabsaa arrabni abbaan fedheewu dheeran fedhellee ni arrabamaa bareedan fedhellee ni arrabamaa ammoo arrabni hamaan ka abbaan ofitti gaddee sammuun of arrabsuutu irraa hamaadha. Anuu gabaabuma hunoo laaltan gartan kanaatu abbaa keessanii kanumaat ilmaan babbareedaa kana isin dhale nuti gaafa duraa wallaala irraa ka'e abboottan keenya silaa hujiin nu male hujii barumsati jechuudha. Amma ilmaan kiyya kaayoon isaanii qabu ufiif lafa dalaguudhaan qisaasa ta'e isaan rabbii kiyya qabadhee barsiisetuman bakkan ofii duraan niyyaan geessan hujiin irraan geessisaa jeetii yaada qaban. Wanni isaan sitti himatan ni jira ganda keessaa namni arrabsee dhufee sitti himatan faana. Sanummaa ni jira. Maal fa'a Yoo bakka walgahii akhiidhaa dhaqan bara baluu gabaaba naan ja'a bara baluu abbaan gabaaba naan ja'a maal ta'uuti gabaaban boo wadallinu gabaabuma santu abbaa gaangitti jaaniin jaanan yoo san ta'uu baatte immoo abbaan kiyya gabaabuma santu abbaa keessa muka kaayaa turee jaatti himan jaanan naaf isaa wal beekaa galee haatti himu akkasin jaan. Konfirensiin keetu waa hunda caalaa konfirensiin keetu na wanni jira. Dheerina laaltanii abbaa feetanii sodaatiin jaan. Ayyee. Okay, gaariidha. Amma isaanii wajji amma dhiyeenya kana torbee kanatti isaan maatii kan kee guutuu dhufnee akka dubbisnu abdiin qabaa daawwattoota keenya gamanumaan ijoollee dhedheeroo akka isaa sadii fi tuun immoo haadhatti ba'an haati dheertuudha. Dhiira tokkoof dubbi sadii akkasii takka heerumtee jirtis dhedheertuu qabaa isaan sanis waliin qabnee akkasii dhiyeessu waadaa isinii galla. Mee jiddumaan dandeettii biraa wanni ati qabdu maali? Shaggooyii taphachuun alatti nama koolchisuun alatti dandeettiin ati qabdu mee maali waa'ee maaliifaa dandeessaa? Dandeettiin biraa haasaallee naman qaba. Dandeettiin biraa taayinan qabu tama gartee gizee qamaanee mirqaanne fa'a haasoynu fa'a. Mee jeef daawwattoota keenyaaf takka nama koolchisu takka daawwattoota keenyaaf heerimi. Daawwattoota keenya. Buufanni keenya boolee yoo Oromoon hanga tana dura alagaa tola oolee buufanni keenya istaadeemii yaa Khaalii harka qabii keessa nuun deemii buufanni keenya daamaa ofitti califtanii isinitiin ta'in daamaa buufanni keenya dirree dhawaa yaa Oromoo xiqqaa guddaan bakka jirtanii mala walii dhawaa buufanni keenya jijjiga yaa Oromoo foonii fi lafalleen keessa walii dhiigaa Jarmalii fi Kanaadaa amriin takka illee Khaalii qabiraa sittiin ta'in gadaat Dadarii fi Maqdashoo tafagaatti illee nutti asaa fi dasoo hangana achi gaa ana ijoollee leenca fantaalle yoo dubbii rabbii taa'e tanarra wallaalle ana ijoollee leenca horroona waan nu dhibe ammaan tana akka goone sirraa goonaa jibo maatiyooti hangana achi gaa buufanni keenya miicataa yoo rabbi biraan taate wal argaan teenya wiixataan jeen gaafa Kiliintan mootii addunyaadha. Bill Clinton. Barreessan addunyaadhaa immoo gaafas Koofii Aanaa jedhaniin Afrikaadhaa Saalim Ahmad Saalim jedhaniin gaafasan wani irratti dhagaye akka addunyaadhaatti sanirraa ka'ee nan hordofaa jechuudha. Kiliintan irraa kaase hanga gartee amma Jooyi Baadenitti nan beeka haadha mana isaaniitti wajjin. Clinton, Hillary Clinton, George W. Bush, Louisa Bush, Barack Obama, Michelle Obama, Joe Biden, Joe Biden. Afrika dah Musa Faki Muhammad.
Nam beekee Jaartii hoo. jaartiin beeku achi immoo yoo as garagalle Mee wal baradhaa dura. Wow, kabajamtuu dheeraa Mahmud Jaamaa. Mee achumaanuu eenyu akka irra dheeraa taate wal bira dhaabbadhaa si gime. Eenyu irra dheeraadha? Daawwattoota keenya murteessa. Dheeraa namni si caalu argamee jira. Si caalee jira. Si caalee jira dheeraa magaalaa Saxxanyii. Si irra dheeraa xiqqishoo. Furdina sirra qaba. Kiiloo meeqaati? Takka amma zanamneeti. Hojiilee namoota dhedheeroo akkuma itti fufetti jira. Dheeraa magaalaa Galamsoo har'a guyyaa irraan kana nama dheeraa keessaa argatee jira. Baga nagaan walgarree baga nagaan nu dhufte dheeraa jechuun haati isaa duraan takka gaafa nan ummaan tiyya gabeerra guutuu jeen bira dhaqee mucaa akka keetiitiin qabeettee muuzaa fi tiinii naaf fidaa olti ni raanfadhu zayituun afaan naaf fidaa olti seenaan hin dagatamu jechuun Mahmud taa'e. Egaa akkuma agartan abbaan kiyya AB promotion haa galatamu waa hedduu hojjetaa jira guyyaa irraan tanaa keessummaa addaa dheeraa Mahmud dheeraa isa wajjin jira Mahmud baga nagaan naa dhufte. Gaafii nan qabullee hin jirtu gaafii abbaan kiyya gaafatee fitee jira wanni nan gaafadhu yeroo dura namoota dhedheeraa keenyaa kana agartu mee maaltu dhagahama wanti si qunname yoo jiraate kanuma gaafii tana jechuun barbaade. gaafii tana wanni na qunname takkalleen hin jirtu gabaabinni maan qasammuudhati maatti wati ana wanni irraa gammadu abbaan kiyya kana dhale muummata adam dheeraa ta'u haati tiyya haawii abdii gurraachaa dheertuu ta'u haati mana kiyyaa caalii uummata amadeedhaa ta'u dheerinaan hiriyaa isheetti wal jiraachuu akkasumatti ilmaan kiyyaalleen qaroo mana ishee ol waan hiriyaan waan namni argu san argeetiin jedhe intalallee kenne taan qaraasifatutti jira manas qorqorroo jaaradheetiin keessa jira hundee jimallee dhaabbadheetiin irraa gurguradhaa jira waan kana nu bira dhaabbate akkuma rabbiin gartee hir'ina nutti fide kanatti Hir'inaan qabnoo miti fayyaa qabnaa fayyaa qabnaa nuti hojjennee dandeenyaa ama keenya laaluu dhiisanii namaa ol jiraatu dandeenyaa nama ol abbaa jiraatu feene caallaa abbaa feene kanaaf caallaa ati amma bar wanti fitte gammadu qabdu bultii jaarrattee ilmaan hortee ilmaan kannitee mana jaarrattee waan namni kaan hojjetu ol hojjette irraa waliin hojjette tanaaf barreeffamas barbaadan harka namaan hin eeggannu tanaaf wanti nu gargaartan yaadaan nu nu jajjabeessu waan nuti hojjennu ilaalcha hamaa gara ilaalcha gaarii jijjiiruudha malee nuti tattaafannee kan isaanii baanaa Ni baana, ni akka carraaqan. namoonni kaan baanitti nama dhedheeraa Ni baana nama dhedheeraa jechuun, faayidaa hin gooneef eh, faayidaa kanaaf- fakkeenya ni taana nuti harka namaan eeggannuu nutis hojjennee keessaa baanaa garuu Eh. wanti nu miidhu ilaalcha gadhaanaa namoota kanaa mana keessatti awwaaluun hedduu nama miidhaa tanaaf akka namoota kaanitti hojjennee sadarkaa namni irra ga'e ni geenyaa abdii qabnaa inshaallah rabbi nu haa gargaaru. akkana laal Okay, dhaamsi ati qabdu ni jira dhumarratti dhaamsi ati daawwattoota keenyaaf qabdu jiraate. dhaamsi nan qabu garuutu dhaamsi duraa sin galatoonfadha eenyu gama kee Abbaas Abbas promotion jiin eh ebi promotion Abbaas abbaa namoota dhedheeroo AB for emotion abbaa abbaa namoota namoota dhedheeroodha ha iyyafannoodhaan nurra geessee uffira nu fiddee qaaman akkatti nu haasessuu kana nu jajjabeessuu kan kee kun fakkeenya addunyaa taanii ni taataa jeeti yaadan rabbi umrii isaa dheeressu akkasitti akka ati sammuun tante yaaddu kanatti inni gartee oromoon xiqqaa guddaan si bira dhaabbatee kaayoo tantee tana galmaan ga'uu qabaan jedha akka gaariin abdiin qabaa nuwooniin jaboo Dhumarratti bakka daawwattoota keenya dheeraa magaalaa Galamsootii fi dheeraa magaalaa Saxxany daansii takkaan akka nuuf goolaban abdiin qaba. Daansii takka itti banneetii fi nu sirbitanii eenyu akka caalu laalla.
isin jaalanna daawwattoota keenyaa namoota dhedheeroo bakka isaan jiranii baasuudhaaf muratee ka'ee jira ammallee yoo gartan namoota dhedheeroo kara keenya fidaadha isin jaalannaa galatoomaa invite subscribe godhuun nu deeggara bye bye galatoomaa